Harkafuni kabajamtoota fardoftoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyya laaf biyya keessatti argamtan nageenyi keenya bakka jirtan maratti sanaaga qabu jecha kun qophii ijoolleeti. Qophiin ijoollee keenyaa gaa yeroo maraa kan inni irratti xiyyeeffatu daa'imman egeree borii abdii biyyaa ta'anii fi egaa abdii boruu ta'an irratti gaa xiyyeeffachuudhaan daa'imman kun egaa ogbarruu afaan Oromoo aadaa Oromoo guddisuu keessatti gahee akkamii bahachaa jiru. Dabalataanis immoo dhaabbileen barnootaa gahee akkamii bahachaa jira manneen barnootaa keessatti kan jedhu gaa kan waliin ilaallu ta'a. Egaa guyyaa mana barumsaa Adaamaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Gadaa Roobaleetti argamuudhaan mana barumsaa kana keessatti gaa ogbarruun afaan Oromoo daa'imman haala akkamiitiin egaa manni barumsaa kun kan qabachaa jiru jechuudhaan egaa kan waliin ilaallu ta'a. Egaa hanga xumuraa qophii keenyaatti nu faana bu'aa nu hordofaa affeerraa keenya. Fatih Ajibril lama kutaan kee tokko facaamanni barumsaa kiyya Gadaa Roobalee waan isin eessoo ududuri gadi gur gowaa qarute turan gaaf haatirraa duute abbaan tabiroo fuunaan haati tamii aayaa ishiin immoo nyaata mi'aayaa hojjette nyaata mi'aayaa akkanaa hojjedhu kana boodaa jette si wajjennaa kana booda ijoollee tanaa narraaya seenna inni fuudhee gootara keessa kaa'e kazanimmo asmaachi keessa yoo inni ishii hojjettu bidee mara achi kenne ollaan ishee agahee gootaraan keessa dhumateenna narraaya siin jenna ijoollee seenna fuuteetiin bishaan dafaa irratti naqeenne irratti nayixee kazan ammallee ollaan agaheetiin narraaya si ijoollee seenna fuutee odarra kennaa inni odaan immoo nyaatanii quufanii achirraa abbaa na buusu jenna jedha odaan jedha abbaa na buusu jedha kazaan immoo isaan qas jedhanii bu'anii deemanii san booda immoo namicatti takka bira gahan achi san bira geennan mee nu bulchuu har'aa jetteen isin hin bulchuu ani warri kiyya jaldeessaa jetteen hin ta'uu nu burtimee banna jette ishii raawwatii sana jala bullaa jette ishii jettee fuutee galtee gowwaan immoo uffata baafattee ciisti kazaan isuma ciistu waraabessi itti dhufnaa iniin qaruuteen fiidee baatee tarraa iniin deemitinii nama naayaamii jedheen waraabessi ani nama yaamu naan dhufanii jetteen deem yaamisiin sii dhufanii naan dhufan jenna ishii jedhee waraabessi taree yaamee dhufu ishiin immoo mukatti uftumtee waan hundaaf dhiisisiistee eegas immoo namni ishii micattii sanii fiigi beeysa tareetteen ishiin tarraan meelti micattiin jenna na tunteen na biraa baateennan kazaan immoo namni hunduun galee ammallee deemanii mana wayii bira gahan mana wayii bira geennaan manni sun ijaarama gubbarraan qabu kaza ufumaatti ijaaranii jedhanii keessa bulanii gowwaa qaruuteen gizee maraayyuu ufumaa fi harka lamaanitti marga qabattee tokko yeroo seentu jala keetti tokko yeroo baatu jala keetti biddeen fuute kazaan isiin immoo gaafa tokko gowwaan immoo anatu fuudhaa hin ta'uu wanumatu fuudhaa jetteen qaruuteen ana fuudhaa marakkoo hin jiru ennaan ishii jetteen qaruuteen kazaan immoo tartee gowwaan tartee harka maalitti qiccee lamaan jala keettee ol seentee ofuut fardiinaan daftee barri jala seente kazaan inni immoo fiigee dhufe boqqolloo kaa'e namni boqqolloo kiyya kana nyaatonnaan ana itti si fidee baate waan maraa sirraa fudhate jennaan inni eenarraa kutatte agas irraa kutate distii gubbarra dhakaa kaa'e coobaa kiyya afaan baay'ee coobaa kiyya gannatti coob jennaan irratti gad kufnaan inni duunaan isaan qilee keessatti gatanii qilee keessatti gannaa inni qilee keessaa kazaan isaan mana sanitti galanii gaafa tokko horii isaa guutuyyuu fardi immoo manuma taa'a kazaan immoo isiin gaafa tokko qaruute gowwaan anaa eeguu har'aa jettee hin ta'uu har'uma takkitti eegaa barii jenna hin ta'uu anuma eegaa ittiin qaruuteen kazaan ishii jettee qaruuteen deemtee isuma eegaartu namoolee wayitti dhufte wariin kun ka'ee nuti jetteen kennaamti kana maatii nutti taphataarti kan harkaa oofatan qaruutetti immoo harka qullaatti gar meetii horii sitti kenneenna namatu harka oofateena isii fardaan guluftee tarte kazaan harkaa baastee galte kazaan gowwaan gowwaatti horumte qaruuteen qaruutetti horumte eegas immoo qaruuteen deettee
aruuteen deennaa inni eebbistee galte ammallee gowwaan deetti. Gowwaan deennaa inni qayyabattee gowwaa bira dhayxe. Kana eenyu sii godhee jettee harka sii ilaalte. Ishiin qaldimaaf mucaa kiyya sanii tumee mooyee tumee ofitti dibee dhiiga isaa jetteen. Kazaan isiin immoo isiin biraatarraan mooyee keessa keettee daa'ima tumtee dhiiga isaa harkarra dibattee isa mooyee irratti hiitee tarsisiiste. Kazaan immoo namni booriin immoo zooree bakka fe'e dhaqee deebi'e. Namni daa'imni meetenna kazaan immoo daa'imni duutee kazaan immoo gowwaan taranii bishaan keessatti barbaree fuudhanii deeman. Barbareen gajjiina gubbarratti yaate bishaan irratti isiin achi keessa teettee biddeenaaf barbaree nyaattee dhakaa itti gadhiise dhiinaa inni waan nageeffataniif guddaa galatoomuu. Maqaan koo Ikraamaan jedhama. Kutaa shanaffaarraan dhufe. Manni barumsaa koo Gadaa Roobareedha. Maqaan koo Imaan Abubakar jedhama. Manni barumsaa koo Gadaa Roobaleedha. Kutaa shanaffaa Caabaradha. Been gabaa baanaa, gabaa jaldeessaa, waan biyya keetii, sittiin odeessaa. Yommuu achii ka'u, dubarri takka farsoo gurgurtii, maal godha jenna, dhugiinaan jette, farsoo farakka, xaasaa walakka, natti kennite, maal godha jenna, dhugiinaan jette, farsoo farakka, xaasaa walakka, waan na dhaggeeffataniif guddaa gala. Maqaan koo Taariik Addunyaa jedhama. Amma kan qophisee faaruu mana barnootaa koo. Mana barnootaa koo iddoo ga'umsaa koo iddoo ga'umsaa koo iddoo siin jaaladha ansirraa baradha baay'ee natti tolta nan qaba hiriyoota barsiisaallee dhufe barsiistullee dhufte barachuun jaalala. Hubboon nama taalaa guddaa galatoo. Maqaan kiyya Yuunisaa Jitturee jedhama. Manni barumsaa koo Gadaa Roobalee jedhama. Amma kan isin dhiyeessu hibboodha. Maqaan koo Lalisee Gammachuudha. Amma manni barumsaa koo Gadaa Roobalee amma kan isin dhiyeessu hibboo. Maqaan koo Hikmaa Qaasim jedhama. Waan isin dhiyeessu hibboo isin dhiyeesse. Hibboo bakka lafarra kaatti saree fakkaatti. Sardiida. Hibboo qorii ollaan saamse firri hin diigu. Qarbii. Hibboo soba dhugaa fakkaatu. Habjuu. Hibboo Hibbakka. osoma adeemu waan adiimuse. Hancufa. Argatte. Hibboo ol jedha gad jedha namni maannaan jedha. Qottoo. Hibboo ganama argee galgala dhabe. Fixeensa. Anoo asin si kaa'ee maaltu achi si kaa'ee. Nan qoradha nan soqadha. Soqadhu. Ala gala moo mana gala? Ala gala. Alas mana isa jira. Ishii yoo dhaaniin dhiigaa? Yoo dhaaniin cabaa? Hin cabu. Sibiila? Ishiin argannee biyya furadhu. Biyya maal? Biyya
itaya furad ele dalaloi hada ke arka fardin dan nafsu amsinar ramsu hunde migera anifati fira gittin bilala kichu anifati michu kan isin walaaltan gaadiddu. Maqaan koo Ariifuu Qaasim jedhama. Kanan baradhu mana barumsa Gadaa Roobales sadarkaa tokkoffaa keessaa kutaa 5ffaa Golacaa keessa kanan isinii qopheesse walaloodha. Walaloon walaleessaa mana barumsa Gadaa Roobalee keessa walaloon kiyyallee waa'ee barsiisaati. Barsiisaa barumsaa Qarayyuu Hawaasaa jireenya dukkanaa sinnamarraa ibsa. Jireenya dukkanaa sinnamarraa ibsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisaa galanni keen dhumu seenaa keessi bonsa. Galanni keen dhumu seenaa keessi bonsa. Barumsa anniisaa sammuu nama cimsaa. Barumsa anniisaa sammuu nama cimsaa. Doofummaa balleessaa madda beekumsaa. Aabaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan qaqqabnee dubbisna. Afaanuma keenyaan qaqqabnee dubbisna. Haa barannu haa barsiisnu numa abdiin biyyaa. Haa barannu haa barsiisnu jennee wal kakaasna dhaloota barsiisnee beekumsaan mul'isna. Dhaloota barsiisnee beekumsaan mul'isna. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee dugdaa saayinsii utubaa jireenyaa wirtuu lafee dugdaa saayinsii fi seenaa aadaa fi odaa safuu fi sansafaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabbatu dhaloonni beekumsaa. Asii gadi jirtii harreen gurra muraa walalooti yallee asumatti muraa. Waan na dhageeffattaniif guddaa galatooma. Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaan callisaa. Walaloon yallee mata dureen ishee mata duree mana barumsaa. Barumsi aniisaa sammuu namaa cimsaa beekumsa dabarsaa muuxannoo gabbisaa meeshaalee qaroominaa hundee dagaagina ibsituu dukkanaa galmeessituu seenaa barnoota folkaa qirqacha tokkummaa midhafattuu doofummaa imsituu hawaasummaa afaaraa wallaalummaa oomishtuu beektoota safuuyaa barnoota ati buutee hin baddu kuftee hin cabdu hattuun hin hatamtu hirkoo barbaraa ibsaa nama maraa siidaa umrii dheeraa nuuroo sin jenneera kan jabaate baratee ija qalbiin banatee addunyaalee qoratee saayinsiif hubatee rakkoo ofiis furatee barnoonni bu'aa qaba hamilee kufee ol qaba kanaafuu atis dhaga'i barnootaaf lafaa ka'i waan na dhageeffattaniif guddaa galatooma. Barataa Abeebee Tolaan jedhama. Manni barumsaa kiyya Gadaa Roobalee jedhama. Amma kasinii dhiyeessu walaloodha. Walaloo walaleessaa gurra naaf caqasaa gurra qofaa miti afaan hin callisaa. Walaloo mata duree kiyyaa waa'ee barumsaa. Barumsa baradhaa barumsi gaariidha kan akka barumsa hin jiru eessuma hundee qaroominaa balleessituu wallaalummaa jabaannee barannee balleessina doofummaa kan jabaatee barate ni taana dooktora kan hafee barannu barumsa xiqqinne waan dhageeffataniif guddaa galatooma. Maqaan koo Naanaatti Efreem jedhama. Manni barumsaa kiyya Gadaa Roobalee kutaan kiyya tokkoffaadha. Ani kan amma si dhiyeessu walaloodha. Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaan hin callisa. Walaloo mata duree kiyya haadha koo dandeetti koo fuulli kee daalachee harki kee qunca'ee dugni kee caccabee na guddise akkamitti raafadhaa waan anaaf gootee guddaa galatoomi haadha koo. Ofii kophee hin qabdu waan anaafti ofii uffata hin qabdu waan anaafti haadha koo guddaa galatoomi sin jaaladha. Maqaan kiyya Nasiyaa Midoo jedhama. Kutaa tokkoffaadhaan dhufe. Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaan hin callisaa. Nagaatti mana barumsaa koo nagaatti sin jedhaa geessee boqonnaa koo baatii 10 guutuu baattee na guddiste waxa majjin geessee addaan nu facaaste. Nagaatti hiriyee daree koo nagaatti sin jedhaa geessee boqonnaa koo nagaatti barsiisaa abbaa barnoota koo nagaatti sin jedhaa geessee boqonnaa koo nagaatti barsiistuu abbaa barnoota koo waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Hayiga kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin hanga ammaatti qophii ijoollee keenya taasisaa turre egaa kana fakkaata ture. Akkuma beekamu egaa daa'imman ogbarruu afaan Oromoo keessatti aadaa isaanii cimsuu irratti egaa mana barumsaa kanatti egaa gahee isaanii baachaadha kan isaan jiranii akkuma egaa jalqabarraa jalqabnee isin biraa qaqqabsiisaa ture egaa sagantaan keenya haala bareedaa fo'aa ta'e walaloodhaan shubbisaan oduu duriidhaan taphaan faaruudhaan wantoota garaagaraadha egaa mana barumsaa kana keessatti kan isaan qopheeffatanii jiranii egaa akkuma beekamu egaa jalqabarraa jalqabnee isin biraa qaqqabsiisaa kan turedha. Egaa yeroon immoo gaa xumura dhageesseeti jirti. Sagantaa kanarraa waa bal'aa akkasiin baratan abdii guddaa qabna. Torban sagantaa biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura. Sanyigo